Kana qabaannaan dhiiran barbaaddu. Yooyyaa shama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraati. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabiskiraayib gochuun na waliin tura. Akkuma beektan gaafa guyyaa Qidaamee seenaa tokko irra deebiseen lakkiseen jira. Isa qofaa miti seenaan isa dura lakkifamellee si'a lammata kan lakkifamedha. Kan jalqaba irratti lakkifame suni akkuma YouTube irratti gadhiiseen sababa suuraadhaan koopiraayitii narratti ergee battalummaa YouTube dileet na jalaa godhe. Kan lammaffaa immoo komentii jalatti lakkoofsa bilbilaa abbaa seenaa sanaa barreessee jennaan YouTube akkan dhaggeeffatamneef viidiyoon sun na jalaa qabee dhumarratti community guideline digdeessa jechuun na jalaa yeroo barreessu baay'ees waan ta'in ilaalamneef suuraa isaa jijjiireen upload gochuu danda'eera. Kanaaf warreen natti qabamtan na of kolchaa jecha kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Barri maal fakkaataa jedhamee yoo gaafatame barri abbuma bara sana keessa jiru fakkaata. Barri matuma isheef bara gammachuu, bara gaddaa, bara boo'ichaa, bara cidhaa ofii qabdi. Abbaan illee akkanuma ni gammada, ni gadda, ni kolfa, ni boo'a. Wantoota ittiin bara fakkaannu ni qabna. Wantoota immoo wanta barri nutti fide yaa Waaq maaliif bara akkanaa nutti fiddee jennee bara keessaa jibbinu tuffannus ni jiru. Fakkeenyaaf bara kana keessa dhiiraaf dhiirri wal fuudhuun, dubartiif dubartiin walitti heerumuun, dubartiin bakka dhiiraa waa biraa fayyadamuun, dhiirri bakka dubartii waa biraa fayyadamuun barri fideera. Haa ta'uutii garuu bara kana keessatti nuunis ilmaan keenyas hin fayyadu. Kaleessa fagootti safuu izgoo jennee safeeffachaa darbineerra. Har'a garuu biyya keenya keessatti, magaalota biyya keenyaa keessatti warreen safuu namummaa akkanatti diigan kun dhaabbata hojii dhuunfaa kan mataa isaanii qabu. Meeshaawwan barbaadanis mootummaarraa eeyyama baafatanii ofii oomishatu. Hojjettoota dhaabbata isaanii keessatti qacaraman immoo miindaa kan isaan dabalanii fi ulaagaa isaan barbaadan yoo guutan yoo milkeessanii qofaadha. Namni ulaagaa isaanii sirriitti guutu guddina miindaa, guddina aangoo saffisaan argata. Dabalataan haga carraa biyya hambaatti erguutti haala karaa salphaa ta'een mijeessuu fi kana bara keessaa nuti fidate otoo hin taane baratu nutti fide. Waa'ee maalii haasaa akkan jiru isiniif galaam. Yoon maqaa dha'e carraa numti viidiyoon kun YouTube irra turuyyuu baay'ee xiqqoo ta'a. Yeroo amma kanuma dhageenyuyyuu ani dubbachuuf isin immoo dhagahuuf yaa Rabbii safuu jechaa jirra ta'a. Haa ta'uutii garuu bor carraan nuti illee jireenya kana keessatti kufnu baay'ee bal'aadha. Tarii maaliif karaa kamiin anoo quraana nan qara'aa, amantaa kootti nan jabaadhaa, macaafa qulqulluu nan dubbisaa, seera waaqayyoon hin deemaa jennee yaaduu ni dandeenya ta'a. Haa ta'uutii garuu kiyyoowwan nuuf darbataman haala ittiin nutti darbatamanii keessatti nu kuffisan beekuu dhabuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf armaan dura kanan isiniif kaase dargaggoonnii fi dubartoonni hedduun kan keessatti hidhaman dhaabbata miti mootummaa hedduu keessatti karaa kana fayyadamu. Lammaffaan immoo kallacha bifa kanaan nutti dhufu otoo hin taane dhiirri dubartii akka jibbuuf, dubartiin immoo ilma dhiiraa akka jibbituuf tooftaawwan fayyadamanii seenaan keenya guyyaa har'aallee daandii kanarra deema. Haadha manaaf abbaa manaa jaalalaa fi kabajaan waggaa 9 waliin jiraatanii tokkotu ture. Seenaan kuni kan ta'e asuma biyya keenya keessatti. Haati manaaf abbaa manaa kuni waggaa 9 waliin jiraatanii ijoollee 2 waliin horataniiru. Haati manaa baratee eebbifamtee hojii dubartii qabdu turte. Haa ta'uutii garuu erga ilmaan godhattee booda rakkoo hojjettuun manaa ishee irra geessisaniin ilmaan ishee namatti amanuu dhiistee, hojii ishee dhiistee, ijoollee ishee guddisuuf erga galtee waggaa 4 lakkoofsisteetti. Abbaan manaan immoo haadha manaasaaf dhuguma abbaa manaa gaariidha. Yoo dhufu harka qullaan dhufu. Guutummaatti kan inni jiraatu ijoollee isaaf, haadha manaasaaf, mana isaafi. Darbee haati manaan miindaa waan hin qabneef maatii haadha manaallee kan jiraachisu isadha. Waan qabu qoodee hiree baatii baatiidhaan kanaaf kanatu isaan barbaachisa jedhee nama jaalalaan hunda isaanii waliin jiraatu. Maatiin haadha manaa haatiif abbaan dulloomaniiru. Mana gandaa keessa jiraatu. Ijoolleen isaanii warreen kaan kashlabbeedha.
kan nama ta'ee fi bakka gaariitti heerume barnoota ishees xumuree intala isaanii kana qofaam. Otoo hojiin dhiisiin isheetu gargaaraa waan na tureef amma immoo ilmaan isheef jettee erga hojii dhiistee abbaa manaatu harkarra qabaa. Ijoollee ishees mana barumsaa galfattee seeraan guddifachaa waliin jiraachaa otoo jirtuu akka carraa ta'ee turtii waggaa 9 booddee dubartiin biyya Ingiliz waggaa 12 jiraatte tokko mana bitattee ollaa ishee ni galti. Haati manaaf abbaa manaa kuni garuu jireenya biyya keenyaa waanuma beekamudhaatii manas kireeffatanii jiraatu. Dubartiin biyya Ingiliz waggaa 12 turtee dhufte kuni manni bitte baay'ee ajaa'ibaa, gatiinsaas baay'ee qaalii. Kanarra immoo darbee meeshaawwan isheen mana keessaa fayyadamtu. Dubartiin heerumtee ilmaan 2 qabdu kuni gonkumaa ijaan argitees gurraan dhageessees kan hin beeknedha. Bakki dhiqannaan yookiin immoo manni shaaworii ishee mana dhiqannaa nuti beeknu otoo hin taane baay'ee leegzarii kan ta'e, ho'aa fi qorrina ofiisaa kan to'atu, dugda yookiin immoo bakka qaama barbaaddee kan sukkuumu, ofii saamunaa kan dabalu fi kanneen kana fakkaatan of keessaa kan qabudha. Maashinni shayee yookiin immoo buna itti ho'ifattu ajaja sagalee isheetiin ho'isi, dhiisi, bishaan itti guutii, hir'isi jechuun kan ajajamuufidha. Teebiliin nyaata irratti nyaattu ofii kan naanna'u, ofis kan qulqulleessu, moobaayila isheedhaan akka barbaadde kan ajajjudha. Ifaan mana ishee keessaa sagalee isheedhaan ifa, sagalee isheedhaan cufata. Maashinni mana qulqulleessuu fi baay'ee ajaa'iba biyya kana keessa kan hin jirre. Konkolaataan isheen ooftullee gatii har'aan yoo tilmaamame miiliyoona 25 ol baasaa. Tarii dhageessanii beektu yoo ta'e guutuun mana ishee Smart Home sistama Androidiitiin kan hojjetudha. Maarree ollaa dubartii kanaa waan na taateef dubartiin ollaa waan argite hundumaatti ajaa'ibsiifamtee erga isheen bittee booda maashina isheen akka haaraatti galchite guyyaa guyyaan kuni maalii, kuni maalii, kuni maalii jettee gaafatteen. Dubartiin biyya Ingilizii ufte kunis hundumaa itti himti. Kanaan otoo jiranii guyyaa tokko garuu wanti isheen argite, wanti isheen itti argisiiste sammuu isheefis wanta ulfaatu. Kunis uffata otoo itti argisiisaa jirtu uffata ishee keessaa meeshaan bocaan qaama saalaa dhiiraa fakkaatu tokko gadi bu'ee. Akkuma argiteen kuni maalii jettee yeroo gaafattu haga ammaa kanan beektuyi, kanaan booddee koo bari dhiirri nama hin barbaachisu, kana qabaamnaan dhiirri siin feesisuu jettee deebistiifi. Kanaan dubartiin abbaa manaa qabdu, ijoollee qabdu kuni maal jechuudha jettee yeroo gaafattu appilikeeshiniin isaa kunoo moobaayilii koorra jira. Chaarjii isaa erga sirriitti itti guuttee booda qaama kee keessa kaawwattaa. Fedhiin dhiira waliin ciisuu yoo sitti dhufe dhiirri hamma si gammachiisuun olitti si gammachiisaa. Yoo barbaadde kabiraa siif hin kennaa. Tarii yoo na jalaa cabeef jedheen biyya hambaatii 4 fidadheen dhufeera. Biyya Dubaay irraa inni dhufu qulqullina hin qabu malee achiiyyuu ergisiifachuun ni danda'ama jettee taasofti. Kanaan haati manaan kunis lakki anoon barbaadu abbaa manaa qabaa jettee deebistiifi. Kanaan dubartiin kun anuu yeroo isaatti abbaa manaan qaban ture, sanuu abbaan manaan koo faranjii lammii biyya Ingiliziiti. Haa ta'uutii garuu hanga maashina kanaa naaf ga'uu didee jennaan narraa deemi jedheen ofirraa baasee wallaaleen miti jettee itti himti. Dubartiin kun ajaa'ibsiifamtee gara mana isheetti galte. Kanaan guyyaa biraas akkanuma mana ishee dhuftee otoo haasa'anii meeshaa sana yaaltee maaf hin ilaaltu jettee dubartiin biyya hambaatii dhufte kun ni gaafattiin. Yeroo kana isheenis yaaluudha mitiiree jettee mee fidiitii natti argisiisimee jettee deebisteefi. Kanaan dubartiin biyya hambaatii dhuftee ollaa ishee galte kun fiilmii waalqunnamtii saalaa Televizyinii ishee isa guddaa irratti bantee meeshaa sana fiduufiin miira ishee erga kaastee booda meeshaa sana qaama ishee keessa galchitee waan ofiin gammachiistu isheefis goote. Kanaan dubartiin kunis hafuura kanaan tuqamtee ergan dhaladhee miira akkanaa argeen beekuu jetteeni. Kanaan dubartiin kunis ani sittin himnee kunoo korojoo yookiin immoo boorsaa kiyyatti kaawwadheen bakkan barbaadeen deema. Bakka barbaade deemeen miirri yoo na barbaachise boorsaa koo keessaa baaseen qaama koo keessa godheen moobaayila koorraa ajajeen itti fayyadamaa. Nama gidduu taa'een illee godhachuu nan danda'a. Homaa namatti hin beekamu. Atis yoo barbaadde har'aa kaastee itti fayyadamuu dandeessaa. Kunoo appilikeeshinii isaa jettee moobaayilii ishee irratti dabarsuun itti argisiistee
dhoksitee fudhattee gara mana isheetti galte. Kanaanis guyyaa tokko ijoollee gara mana barumsaatti, abbaan manaan gara bakka hojiitti erga deemanii booda mee nan ilaala jettee gara siree isheetti goruun meeshaa kana qaama isheetti gootee akka hojjetuufis appilikeeshinii moobaayilii ishee irratti kaawwatteen ni jalqabsiisti. Akkuma barbaaddes jalqabeefi haa ta'utii garuu dhaabuu yeroo feetetti moobaayilli kan ishee chaarjii cufate. Kanaan moobaayila chaarjiitti qabsiistee bilbila kaasuurra ofii qaama kiyya keessaa harkiseen baasa jettee maashina dalagaa jiru qaama ishee keessaa yeroo harkistu tishuun naannoo qaama saalaa salphaatti dhiiguu cituu waan danda'aniif qaama ishee salphaatti kutee bahee qaamni ishee dhiigus namni biran turre. Ijoolleen ishee mana barumsaatii dhufanii erga isheen kuftee sa'a 4 booda haadha isaanii arganii dhiigni dhangala'ee lafarra yeroo guute argan iyyanii ollaan darmatee battala mana yaalaa geessanii dhiigni keessaa yaa'ee dhumeera. Yaalii meeqaan wal'aansaa tattamaan akka xinnoof lubbuun ishee oolte. Lubbuun ishee oolus harka isheetiin qaamni isheen harkiste balballi gadameessa ishee madaa haga har'aatiin qorre godhatee jira. Maashina fayyadamuu miti abbaa manaa ishee waliin ciisuu hin dandeessu. Abbaan manaa ishees gochaa ishee beekee adda ba'umsaaf himatee daa'ima isaa keessaa ishee waggaa 7 guute fudhatee isheerraa gargar bahee. Dubartiin fayyaa gaa'ela isheetti gammaddee jiraachaa jirtu yeroo ta'etti namni akka tasaa jireenya isheetti dhufe waan isheen hin beekne ammayyummaatti fakkeessitee itti argisiisteen gaa'elli ishees diigame ofiis dhukkubsattuu taatee hafte. Dubartiin haati qabeenyaa gochaa kana itti argisiiste tarii qabeenya kan qabdu dhiira kan hin barbaanne taatee jiraattus haa ta'uutii garuu haga har'aatti waaqni kan ishee ilaalaa jiru akka isheen deebituuf akka isheen nama taatuuf qalbii isheetti akka deebituu fi namoonni tokko tokko abaluyyuu otoo kana godhuu akkanatti jiraataa safuu cubbuu sodaachuun maaliif barbaachisee jedhee boombii dhuka'uuf ka'urra kan ejjetu jira. Isheedhaaf kan ta'e dubartii gaa'ela keessa jirtuuf immoo hin taane. An akka kootti waaqti isheen gara jireenya kanaatti akka hin galleef dheekkamsa barsiisaa ishee irratti fudhatedha jedhee yaada. Har'a meeshaawwan akkanaa karaa ittiin dhiirri dubartii jibbu dubartiin dhiiratti jibbitu karaa kan ittiin qulqulleessamudha. Dubartiin dubartii qofaatti haasofti dhiirri immoo waan kana dhiira qofaatti haasa'a. Kanaan lamaanuu gaa'elan barbaadan lamaanuu ilmaan hin horatan muka gogaa muka abaarsaa ta'anii hafu. Har'a nuti lakki kanan goonu hin fayyadamnu hin binnu jennee konfidensii guutuudhaan haasa'uu dubbachuu ni dandeenya. Haa ta'uutii garuu nutu eeyyamnee fiilmii waalqunnamtii ilaalaa jirra. Nuti kan ilaalle hafuurri nurra jiru bor ilmaan keenyatti darbee kan akka fayyadaman dhiiraaf dubartiin maaliif wal fuudhu dhiirriif dhiirri dubartiif dubartiin maaliif waliin fuudhani jechuun mataa isaaniitiin otoon argiin otoon hin dhagahiin nu gaafachuu danda'u. Guyyaa tokko mooraa yuunivarsiitii biyya keenyaa keessatti doormiin dubartootaa ni qulqulleeffama. Doormiin dubartootaa yeroo qulqulleeffamu meeshaan qaama saalaa dhiiraa fakkaatu hedduunis ni argama. Kanaan ajab jedhamee gubame. Eessaa akka bitamu eenyu akka oomishu haga har'aatti wanti jiru beekamuu baatus haa ta'uutii garuu gochaawwan kanarratti bifa addaatiin kan hirmaatan daldaltoota baalagoota hedduutu biyya kana keessa jira. Waaqni uumaan qaama saalaa kan dhiiraas kan dhalaas eebbisee uume. Gaa'elli eebbifamaadha. Qaamni lama bakka tokko ta'u firiin daa'imaas kan irraa argamu. Haa ta'uutii garuu gaa'ela kan hin jaallanne sanyii dhala namaa dachee kanarraa balleessuu kan barbaadu seexanni hojii akkanaan sammuu dhalootaa balleessuun bor waaqni eenyu eessa jira? Kuni namoonni sodaatanii sammuu isaanii keessatti kan uumanidha. Loojikii yookiin immoo filosoofii jedhutti akka seenu kan taasisudha. Kanarraa rabbi nu haa baraaru. Nuunis ilmaan keenya haa eegu. Kana jechuun alatti wanti jennu hin jiru. Meesin immoo tarii biyya ambaas biyya keessas kan jirtan waan akkanaa naannoo keessanitti sin mudateera yoo ta'e yaada keessaniin komentii jalatti barreessaa. Waa'ee kanaa ol dubbachuun ni danda'ama ture. Haa ta'uutii garuu jechootan fayyadamu xiyyeeffannoon yoon fayyadamuu baadhe siistamni teeknoolojii bara kanaa gartuu isaanii waan ta'eef viidiyoo kanarratti dhiibbaa uumamu. Si'a sadaffaa si'a kana viidiyoo kana yoona jalaa balleesse haga torbee tokkootti viidiyoo gara biraa upload gochuu hin danda'u. Kanaaf kanneen dandeessan save, like, download, share gochuun toora sooshaal miidiyaa gara biraa irratti illee
qoodaa jechaa. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa. Qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa. Yeroo gaarii.